Akka biyyaatti afaanii hojiif itti gargaaramu tokko caalaa akka ta'u keessattuu afaan Oromoo, afaanii Tigree, Affaar, Somaalee dabalamanii afdaneessan akka fayyadamu murtaa'ee jira. Kana immoo jalqabbii inni guddaa mana barumsaa ta'etu itti aanee miidiyaadha. Afaan Oromoo gidduutti xiqqoo akka baduu ta'ee ture. Amma deeffannee jira, deebi'ee dhufee jira. Uummata Itoophiyaa baay'ee fayyada. Afaan Oromoon gargaaramuun uummata Oromoo bu'aa miti. Uummata fayyada. Maaliif hojjettanii Beenishaangul deemtanii, Koonsoo deemtanii, Hamar deemtanii, Nyaangaatum deemtanii afaan kun namoonni baay'ee itti gargaaramu. Afaan kana dhoksuudhaan osoo hin taane dagaagsuudhaan, babal'isuudhaan, afaan Amaaraas babal'isuudhaan afaan kan dorgomu miti. Wal gargaaraa deema. Isa kaan ajjeestee yoo deemte dorgommiin dhiba waan ta'eef guddachuu hin dandeessu. Afaan baay'ee gaafa jiraatu garuu yaaduuf isa gargaara. Namni afaan baay'ee dubbatu yaadaan nama afaan tokko dubbatu hin caalaa jedhama. Akka biyyaatti afaan hojiif itti gargaaramu tokko caalaa. Hoosani ajajaa guddaan geenye. Kana ganta jedhamtu kanarra jira. Warri sanii ol nu ajaju jira yeroo sanitti. Halkan garas deemnayyuu gara Cilgaa ol baanee waraana godhuudhaaf loltuun dargiin jira. Karaan qalloodha. Akkanatti illee yarra baana. Karaan miilaa baay'ee qalloodha. Ka adeemsi halkanii kun baay'ee rakkisaadha. Luka ol jalaa fuutee deemta. Aduu addaan hin bahin. Addaan baanaan waan taane keessa galu. Maaliif diinatti dhiyaachaa yoo deemtu sagaleen kee dhagahamuu qabu. Kotteen kee dhagahamuu qabu. Ibsaan ibsitu, baatiriin ibsitu, maaliin gootu amma danda'ametti karaa gaarii ta'een achitti hiikuu qabda jechuudha. Bakka barbaaddisan ga'uudhaaf. Karaa kana hedduu deemnu maal akka ta'e amma hoosanis hin beekne ammas hin beeku. Namni cuucaadde allayyaatti gale. Tasuman deema. Kanaaf allayyaan baay'ee fagoodha. Jarri kun namoonni isin booda jiran akkam ta'a? Achumatti dhaabbatu gaa. Na baasuudhaaf waa xinnoo takka irra tarraree hafe. Gadi simbuune baay'ee qorraa laftisaa hallayyaadha dukkana sa'aatiin isaa gara sa'aatii 9 halkan keessa daka turreet sa'aatii 11tti waraana goonee sa'aatii hootikkaatee bakka isaan wanna hojjechuu qabnu hojjennee eduu xiyyaarri fi maal wanni adda addaa eduu ta'in sa'aatii 1tti gaddeebuu qabna gammoojjitti. Hallayyaatti galee na baasuudhaaf baay'ee taadhaan. Carqinatti waan tokko tanan isinitti himuu barbaadu jaalalli ol keessa jiru ani argeen beeku. Jaalala guddaa, jaalala olii gaddu nama tokko gattee deemu jechuun reeffa kee gattee hin deemtu. Nama lubbuudhaan jiru dhisiti reeffa kee gattee hin deemtu. Dura nyaachistaa, dura kennitaa. Hundumtu ani dura haa du'u, ani dura haa darbeedha malee ani haafuutan jedhu hin jiru. Kanaaf wal jaalalli jiru daangaan qabu. Isa tokko maddi jagnummaadha. Wal amana namni wal jaalata. Na baasuudhaaf carraaqii godhamuun sa'aatiin waraanichaa darbe. Hin baree nutti baree. Hin baree hoosan obbo Addisuu Laggasaa nu gaggeessa. Waraanni hin darbe sa'aatiin isaa. Hin baree. Lakki hin dhaabbatan, hunda dhaabbate. Ana baatu qabu. Hoosan ajajaa